shamarra ka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo fayyaa keessan miti si yaadeera baay'isee jechuudha na yaaddanii jirtanii baay'een keessanii koomentii garagaraa na barreessitaniirtu hunduma keessaniif yaa hin beektan isinuyi gan Itoophiyaatti galeeti keessattuu naannoo kanatti commenti sin nabarreestan hundumaaf deebisaa hin jiru warran commenti sin deebisin keessattuu ijoolleen gara imootiin na dubbistanii commenti irratti qofa osoo hin taane ifama naa godhaa isiniin jechuu barbaada sababni isaatis yoo hin beektu gaafa biyya lafaa jiraattan keessattuu biyya keessa yoo jiraattan waanuma sa'aatuma godhuu barbaaddan ittiin gootan jechuudha sababni isaatis jireenyi mataa kiyyaa waan jiruuf viidiyoo hojjechuun natti ulfaataa isiniin jechuun barbaade garuu chaanaliin koo kanumatti fufu ta'a jechuudha ta'us haala mimmijeeffadhe tan hojjedha akkam jirtu nagaa jirtu miti fayyaa keessanii kaameraan baay'iseet nama honnoo jedha darkii ta'ee jira akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii warri yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudha yeroo hundumaa viidiyoo tattamaan akkasiin bira ga'u godha inni biraa warra gaafii garagaraa na gaafatan hundumaaf gaafii keessanii deebisanii kan deebisan rifeensa koo avokaadoo even gaafii rifeensaallee viidiyoo duraan hojjedhe irratti na gaafatanii turtanii yaa akkuma isiniin jedhe biizii wannan ta'eef malee isinii deebisuu wallaaleen jedhu gaadhiifama naaf godhaa isinii jechuu barbaada hunduma keessaniif gaafii keessan tokkoffaa dursee namoonni isin kabajaa waan na qabdan duwwaadhaaf dhugaa isiniin jedhaa isin gaafii na gaafachuun keessaniyyuu waan na kabajaniif malee waan biraaf miti inna kanaaf sinan jaaladha sinan kabajas jechuudha inni biraa immoo yaa hin beektu siniifan deebisa gaafii garaagaraatiin gaafatan gaafii hedduu jechuudha siniifan deebisa irraa fadheen hafuu siniin jechuun barbaada yaa warri rifeensa immoo na gaafatan jechuudha dhugaa siniin jedha viidiyoo man hin hojjenne malee rifeensa koo osoo waan dibatiin dhiqadheeyyuu hin beeku gaaf tokko jechuun bakka haalumti namni janne viidiyoo hojjechuudhaaf gaafa viidiyoo hojjechuudha ta'u yookiin galgala ta'a kana nan dibadhu yookiin immoo bakka naaf hin mijatu haalatu nan mijanne dhadhaallee yeroo hedduun dibadhee ergan biyyatti gala jechuudha warri dhadhaa jaallattan baay'een ijoolleen baadiyyaa waan taataniif yaa'u dhadhaa namni hin jibbadhee yaadu namni baay'een hin jaallatadhe ta'e yaada inni akkasii isiniin jechuu barbaada dibachaatu man jira avokaadoo fi olive oil kun jechuudha isin biratti hin hojjenne yoo garuu avokaadoo firii lamaa fi olive oil zayitoon hin beeku miti isa jechuudha zayitoon ani baay'isee kan jaaladha rifeensa kiyyaafis baay'ee naa ta'a waan ta'eef baay'isee kan jaaladha yoo hin beekte yeroo kanatti zayituun nyaatatu baay'isee widdiidha garuu kan nurra caalu waan sababni hin jirreef jechuudha hin bitaan naka ofii keenya of dandeenya akkuma ta'ettis ta'a. Inni akkasii isiniin jedha rifeensa kee hooyyii maaliif viidiyoo nuun hojjettu inna gizeenan gaafa viidiyoo kiyya subscribe godhaa chaanaala kiyya isiniin jedhu waa'ee rifeensattis akkan hojjedhee dhufe hojjechaa ture isiniif himeen ture yeroo darbe inna sababii sanuu shamarreen takka An argine erga biyyatti galtee maaliif waa'ee rifeensa hojjechuu dhiistee jettee na barreessite hin dhiisne dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argaa jirtu hin dhiisne garuu akkuma siin jedhe haalli namaaf hin mijatu dhugaa gaafa dhuftanii argitan hundumti keessanuu garuu waanuma hundi akkuma siin barbaadda isiniin ta'u waanuma hunda sa'aatii barbaadanitti godhuu dandeessanii kanaaf hin isiniin jedha inni akkasii isiniin jedha akkasi ani kanan dibadhu biyyatti ergan galee dhadhaadha inni kaan immoo olive oil yeroo hundumaa nan dibadha olive oil inni natti tola baay'isee olive oil hanqaaquu dibadhee beeksisee baay'isee jechuudha hojjedheera ergan biyyatti galee baay'isee wayi muusii olive oil naannoo wajjin warreen mammakee diddibachaa turan argina isin inni akkasii jedha qashtiiwwan kiyyaa akkasuma kaadha
እና gaafa rifeensa keessa dhiqachuudhaaf taatan cal jettanii tuma dhiqatina duwwaasa wanta itti dibaa yookaan rabbi nyaata rifeensa keenya akkuma nuti nyaanna barbaannu baay'isee nyaata hin barbaada jechuudha. Sababni saniif rifeensa keessan gaafa wanti ni jettan itti dibaa gaafa dhiqachuuf jettan waa dibadhaatoo dhiqadhaas ni jechuu barbaada. Baay'ee namatti tola akka xiqqaaseen isaa kun